viizaa sobaa argachuudhaaf lammiilee Somaaliyaa fi ilhaan umar obboleessa isaaniitti heeruman jechuudhaan lammiilee Somaaliyaa viizaa sobaatiin lammummaa Ameerikaa argatan Ameerikaa dhiisanii akka deeman pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ajaja dabarse. Tiktaakeroonni daandii xiyyaara Itoophiyaa jeequudhaan himannaa Joon Daani'el jala turan mana murtii guyyaa irraa gallakkisuu beeksise. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaa marii paartilee siyaasaa wajjin taasiseen paartilee siyaasaa filannoo biyyaalessaa torbaffaa irratti hirmaachuu barbaadan qaadhimamaa isaanii karaa dijitaalawaatiin akka dhiyeessan beeksise. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenya har'aati. Amma bal'ina oduu isinitti. Walga'iin kaabinee pirezidaantii Doonaald Tiraampiin durfamtu ministeerri nageenya Ameerikaa Kiristii Naahom himannaa cimaa bulchiinsa Minisootaa irratti dhiyeessuun dhagahame. Barreessaan kun kibxata dabree akka jedhetti abbootiin viizaa bulchiinsa kana walakkaan yookaan 150 ol sanadota sobaatiin lammiileen Afrikaa bahaa lammummaa Ameerikaa argachuu dubbate. Ibsa kun kan ba'e erga hojii raawwachiisummaan immigireeshinii federaalawaa hawaasa guddaa Somaalee Ameerikaa Minisootaa irratti xiyyeeffatee labsameen booda kan ta'e waggaa ta'u kunis wallabdee hooggantoota magaalattiitii fi mootummaa federaalawaa gidduutti uumamee daran kan ammeesse ta'uun ibsame. Gabaasa pirezidaantii Tiraampiif dhiyeessan keessatti ministeerri nageenyaa kun ministeerri muummee Tiim Waaz bulchuu mormeeti jira. Sagantaa Minisootaa yeroo laalu hanni viizaadhaa 150 viizaa sobaa akka ta'e natti himame jechuudhaan dubbate. Kana jechuun dhimma kana yookaan itti yaadee kan raawwatame jechuun kan dubbate barreessaan kun itti dabaluudhaan bulchaan kun namoota gonkumaas jiraachuu hin qabne seeraan alaa eenyummaa sobaa argachuun gara biyya kanaatti fite jechuudhaan dubbate. Eenyu akka sobaan obboleessa isaanii yoo nama biraatti heerumne ja'anii biyya kana fidaa turan Ilhaan Umar jechuudhaan Ilhaan Umar viizaaf jettee obboleessitti heeruun isa gahuu ibseeti jira. Godaantonni sobaan sagantaalee wal gargaarsa mootummaa irratti galmaa'anii kaffaltoota gibiraa irraa doolaara biiliyoona 100 lakkaa'amu fudhatan biyyarra ari'uu fi maallaqa keenya deebifachuuf doorsaniiti jiru jechuudhaan dubbate. Gabaasni New York Times baase akka ibsutti himannaan kaabinee kun qorannoo federaalawaa dhiyeenya kana Minneapoolisitti naannoo Pool kan Wiinshiild jaamee moggaafame keessatti hanna wal gargaarsa bulchiinsa Waaz duraanii jalatti raawwatamuun ibsameet jira. Ejjennoowwan mootummaa federaalawaa kun qeeqa pirezidaantiin Tiraampii godaantota Somaalee Minisootaa keessa jiran irratti dubbii jabduu dubbateen booda adde Ilhaan Umar irratti dubbii jabduu dubbate hordofee kan kaafame waggaa ta'u lammiileen Somaaliyaa viizaa sobaa qaban gara biyya isaaniitti akka deebi'anis gaafateet jira. Haa ta'uutii malee kantiibaan magaalaa Minneapolis Jaakob Firee dabalate hooggantoonni magaalattii raawwachiisummaa immigireeshinii federaalawaa waliin kan hin tumsinee fi mirga seera qabeessummaa jiraattota akka eegan ifatti labsan. Kun ta'ee osoo jiru ammoo ICN lammiilee Somaalee hedduu dhabamsiisuuf irratti hojjetamaa jiraachuun gabaafame. Tiktaakeroonni Itoophiyaa daandii xiyyaara Itoophiyaa jeequudhaan himannaa Joon Daani'el jalatti himataman manni murtii bilisaan gadhiisuu beeksise. Yohaannis Daani'el dabalatee tiktaakeroonni himataman mana amala sirreessaa turan bahanii jiraachuun ifoome. Tiktaakeroonni nageenya daandii qilleensa Itoophiyaa sodaarra buusuuf socho'an ja'amuun galmee Yohaannis Daani'el jalatti namoonni dhuunfaa yakkaan himataman mana amala sirreessaatii akka bahan ajajni erga kennameen booda guyyaa irraa gallakkifamuun himame. Abbaan alangaa dhimmoota gurmuu fi daangaa CO ministeera haqaa Yohaannis Daani'el Amaanuel Maawucaa Naataaneel Wandassan Eliyaas Dirribaatii fi Yeediyaa Natsaannat dabalatee hagayya 16 bara 2016 daandii xiyyaara Itoophiyaa magaalaa Finfinnee irraa gara magaalaa Maqaleetti imaluuf turan sababa haala qilleensaa balallii haquu hordofee jeequmsa kaasuudhaan nagaa isaa sodaarra buusuuf socho'aa turan jechuun himatamanii turan cuftinuu guyyaa irraa bahuun ibsameeti jira. Himatamtoonni kunneen yakka himatamaniin balleessaa raawwataniiti jiran ja'amanillee manni murtichaa guyyaa irraa yaadota adabbii xiqqeessanii fi jabeessan abbaan alangaa fi himatamtoonni dhiyeessan qorachuun gallakkisuu ifoomseeti jira. Akkaataa qorannoo yakka adabbii salphaa isaan kan adabsiisu ta'uu ibsuudhaan akkaataa himannaa kanaatiin himatamaan tokkoffaan Yohaannis Daani'el waggaa 1 fi baatii 4 adabamuu akka qabu waggaa ta'u himatamtoonni lammaffaa sadaffaa fi ja'affaan ammoo baatii 8 fi himatamaan afuraffaan baatii 10 adabamuu akka qabu ibsamullee haa ta'u malee garuu himatamtoonni kunneen turtii mana amala sirreessaa keessa turan herreegamuudhaan adabbiin isaanii waan xumuraniif mana amala sirreessaatii akka bahan manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha akka cimaa addaa tiktaakeroota kanaan gallakkisuu ifoomseeti jira.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kibxata kaleessaa muddee 2 bara 2025 marii paartilee siyaasaa wajjin taasiseen paartilee siyaasaa filannoo waliigalaa torbaffaa irratti hirmaachuuf yaada qaban qaadhimamaa isaanii karaa sirna dijitaalaatiin akka dhiyeeffatan qajeelfama haarawaa kan nu beeksise. Dhaabbileen siyaasaa sirna boordiin qopheesse fayyadamuun qaadhimamaa isaanii galmeessuu akka danda'an boordiin filannoo ibseeti jira. Honkaa kennamee buufachuun akkaataa gaafatameen guutuu kan danda'an hoggaa ta'u muddee 8 hanga muddee 23 bara 2018 tti dhiyeeffachuu akka danda'an ibsuudhaan dhaabichi kanaan dura sanadoota qaamaan waajjira muummee boordii keessatti akka dhiyeesse karaa bakka bu'aa boordii isaatiin beeksisee turuus yaadachiise. Beeksisni boordii filannoo argame kana hordofuudhaan Koongiresiin Federaalistii Oromoo KFO'n qaadhimamaa 10 qofa dhiyeeffachuu ibsanii kunis ammoo sababuma galmee boordii filannoo biyyaalessaa irraa hin haqamneef kan dhiyeessan ta'uu beeksisan. Boordiin filannoo Itoophiyaa sadaasa 20 bara 2018 wixinee qajeelfama 3 paartilee siyaasaa waliin mari'atee tureen adeemsa filannoo keessatti komii sadarkaa hundatti ka'u qajeelfama mootummaa deeggarsa dhaabbilee siyaasaatii fi qaadhimamaa dhuunfaa murteessuu fi qajeelfama itti fayyadamaa fi ramaddii miidiyaa paartilee siyaasaa akkasumas qaadhimamaa dhuunfaa irratti yaada fooyya'insa dhiyaate gamaggamuuf kan kaayyeeffate ta'uu hubachiisee jira. Akka dura teessuun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Meelaat Warqi Haayiluu ibsitetti qajeelfamni kun fooyya'uu akka qabu sababni guddaan fooyya'insa labsii lakkoo isaa itti dabaluudhaanis boordichi qajeelfama fooyya'ee kana seera qabeessummaa isaa mirkaneessuuf adeemsa mirkaneessa adda addaa keessa akka dabru taasisuu fi waltajjiin kun paartilee siyaasaa abbaa dhimmichaa ta'an irratti galtee walitti qabuun barbaachisaa waan ta'eef kan qophaa'e ta'us ibsiteeti jirti. Filannoon waliigalaa torbaffaa ilaalchisee gaafilee kaan irratti ibsatan kennite dura teessuun tun boordichi filannoowwan qunnamtii adda addaa fayyadamuun galmee dorgomtoota hanga ammaatti akka hin jalqabnes ibseeti jira. Haa ta'uutii malee yeroo ammaan tana boordichi odeeffannoo barbaachisaa paartilee galmee qaadhimamaa odoon jalqabiin dura akka dhiyeessan qofaa walitti qabaa jira jechuudhaan nu hubachiifte. Akkuma wixinee gabatee yeroo irratti ibsametti muddee 8 hanga muddee 23 bara 2018 ta'ullee beeksifteeti jira. Haa ta'uutii malee gaafiiwwan garee irraa dhiyaatan sagantaan yeroof waan ta'eef gareewwan odeeffannoo boordichaa dhiyeessuuf akka itti fufanis gaafataniiti jiru. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.